الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا يانتو أصلا جرجلة ترجمتنا نجانكو بكرت تسناقا كبسنين جيتون جالدا بجرتني بجمتني يونا إيدني إجاكا نجا كوتون كبا نجانا نبرة رسمبرس أكجرو أبدي كوتون كب إجا هر ميجران أولي كانن جنما باي رومي هالكروبا بليتو لأنه برا أني جنما كانن ميجي قرة هنجنة كان هنجنة ويا هر وامرا وانو جنة ميجران أولي أما مودي بنام فيديو دركامو إسني هوجتشو وانا نقابوفن تاندرو وانت كومنتي با ينابرستاني جرتان جتشودا إسا سان دركاما ديبسو وانا نقابوفن جتشودا ودون داداري جرويو كاراكيستان نوفي فيديو كان لايك شير gochuun dagatina warroonni chaayinalaa yantoo sallatti baroota tan uggaraattan sabskraabii godhumaatii keenya ta'an gamana maan affeerraa kootin isiniin jedha. Ega ayantun har'a kan akkuma tambileelii gubbaarratti yookaan mata duree gubbaarratti argitanii waa'ee firiijiiti. Firiijii yeroo darbee ani tartii banaan waraabee garuu firiijii tokko kophaatti firiijii isa xiqqaa ta'e meeqan argama jedhanii ijoollee baay'eedha jechuudha. Warroonni gaafattan egaa ka koomentii keessan qabadheetan isiniif dhufee egaa ka yaada hordoftoota kootii akkan kabaju akkan koomentis dubbisuu jaaladhu isinitti himeen ture akkasuma immoo ani nama gaafii gaafadhee ogaadha jalaa turan nan aara anis kanaaf namaaf dafee deebisuun barbaada jechuudha. Egaa ka waa'ee firiijii dubbachuun dura ijoolleen ani bilbila keenya teessisa. Ijoolleen dhimma waa'ee meeshaa irratti qabdan. Ijoolleen isa dhugaa dubbattan qofti keessan na dubbisa. Dhugaan isiniin jedha ani ofiifuu biyya ormaati galuu baay'atanii iyyuu kan hin beeku. Soba kijiba olola maaltu iyyuu sin obsisee ani bar yeroo ko aarsa sorry warroonni gaggaarii taatanii na jajjabeessuuf keessan dhuftan dhugaa dhiifama onnee kootirraa isiniin jedha jechuudha. Warroonni soba funyaafaa qabattanii riikaardii daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 fa'aa ergitan jirtan maaliif bilbila jijjiirtanii bilbila duraatiin sobdanii jechuudha. Bilbila jijjiirtanii funyaan qabattanii ana ayyaantoo sallaa funyaan qabachuu dhiisin odoo qoonqootee keessaa qabattee haasofte tolchitee beekti. Garuu ani riikaardii sammara yeroo qabaadhee dhaggeeffadhu miti jechuudha. Daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 ani ko ijoollee hordoftoota koo kanan keessa wanta biraa kan waa'ee meeshaatiin wal qabatee miti waa'ee jireenyatiin waan adda addaatiin dhufanii keessan na dubbisanu yeroo ko aarsaa godhetan rafee fa'aa ka'eefan halkan yeroon miisejjii dubbisu riikaardii dhaggeeffadhu faatu jira jechuudha. Kana bira darbee isin warri sobaan riikaardii ergitan ani callisee taa'ee waan riikaarduma keessa dhaggeeffadhu isinitti fakkaatin. Ijoollee gufuudha sobni gufuudha karaatti nama hambisa sobuun filatinaa. Dhugaa gaarii miti sobuun keessattuyyuu namoonni akkasii eenyu akka taatan tolcheetan beeka. Namoonni kun nama wajjiniin jiraatan akka namanni nama hin taasisinaa. Nama wajjin jiraannu nama wajjin nyaannee dhugnu sababa keessaniif akka namanni akka nun goosisne. Of eeggannoo guddaa godhaa. Ammoo hojii hodhabdanii guute TikTokii gubbaarratti deemaa TikTokii irratti akka feetanitti wajjin haasa'a. Garuu nama hojiin jeeqinaa. Ani biyaansi bakka baay'eettan olii gadi itti gaafatamummaa baay'een qaba jireenya koo keessatti jechuudha. Kan karaa sooshaal miidiyaa dhufne kan karaa sooshaal miidiyaa dhufu jireenya koo keessatti itti gaafatamummaa danuun qaba. Gizeen sobuu fi gizeen nama waan hin taane namatti dubbadhu hin qabu jechuudha. Tokkoffaa ani guyyaa gaafa tokko laayifiin kun maal akka ta'e qabadheen isin dhufa jechuudha. Warri na jaalata warri na kayyada. Baay'izawwee hordoftoota kootirratti tokko dogongora tokko yookaan waan tokko irratti argee ton beeku jechuudha. Kabajaa namaa qabdan kabajaa naa qabdan ulfina naa qabdan ulfinan isinii qaba. Warroonni keessan dhuftanii funyaanfaa qabattanii riikaardii ergitan odoof sirreessitan. Isinii fi miti ani kanan gaddu. Warroota wajjin nyaannee dhugnu sababa keessan akka amanne akka hin taane jechuufan isaan sodaadhaan kan biraati miti. Ani baay'izawwee jireenya koo keessatti bakka tokko ka'amee namni tokko na sobe taanan ani akka jiru bakka san hunda akka sobaatti kan fudhadha jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo godhaa. Nama biraatti of eeggannoo godhaa biliis. Warri soba guddattan riikaardii kanumaan ergitan bilbila qayaayyartanii waan hin taane tokko gaafattanii kan gaafattan of eeggannoo godhaa isiniin jechuun jaaladha. Ani kanuma irratti dhaabeen karaa gaafii kiyyaa deemaa egaa ka biifellee kophaatti warri na gaafattan jirtanii algaa hojjedhee jira. Kophaa isaaniitti algaa jechuudha walii galatti biti kophaatti algaa isinii hojjedheera.
warroonni bitachuu barbaadanii firiijii kanas bilbila isinii fallaxafa warri bitachuu barbaadanii isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma meeshaalee waa'ee biiffee warri nagaafattanis jirtu qabadde isinii dhufa bootaa isaataniin dhaqini soorii isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka firiijii akkuma asirratti argitanii firiijii hiriyaan tiyya bitte jechuudha. Suuqii yeroo baay'ee keessatti ani deemee wajjin hojjedhu keessattuu yeroo jalqabaa warroonni jalqabaa na hordofaa turtanii ani suuqii bane jedhee dubbadhe irratti jechuudha. Mana hiriyaa tiyyaatidha. Isheen baay'izawwee waa'ee hojiitti irratti odoo waan dubbatin waa'ee firiijiin dubbaddu jalqabni mucaa kanaa yookaan intala kanaa maalni hojii xiqqishuu suuqii xiqqishuu banteetidha jechuudha. Suuqii xiqqishuu saniinidha amma suuqii sun bal'atee guddatee wantoota adda addaa wantoota dhugamu oo dhugamu jedhu alkoolii irraa bilisa kan ta'e jechuudha. Wanni keessatti galchitee jirti jechuudha suuqii keessatti. Maaliin kana suuqiidhaanii miti. Yeroo hunda hojii irratti xiyyeeffadha waan ta'eef informationii kana isinii kennuu barbaada malee ani waa'ee firiijiitii fi warroota bilbilli waggaa laxxafame dhuftaniitu keessa waan hin taane sobdaniifani dubbachuu barbaade malee jechuudha. Garuu hordoftoota kootiin dhiifama isiniin jechaatidha. Kanan kana dubbadhuun isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo egaa ka ishiin maalinni yeroo darbe waa'ee bishaanii hojjedheetan ture jechuudha. Bishaan sanii jijjiirama guddaa fiddee jirti. Hojii kaapitaala guddaattiin argattee jirti jechuudha. Waa'ee bishaanii isinitti meetiin ture keessattuu ijoolleen bishaan eessatti argama jettanillee viidiyoo tolchee isinii hojjedheetu jira jechuudha. Hojii guddaa bakka naannoo bishaan hin jirretti jijjiirama guddaa ittiin fiduu dandeessu waan isin ajaa'ibu keessaa maaliin inni bishaanidha jechuudha. Bishaan sanii baay'ee jijjiirama guddaa fiddee suuqii ittiin bal'istee jirti. Akkasuma firiijii ittiin galchitee jirti jechuudha. Ji'a meeqa gadi buutanii ilaaluu hin dandeessan ji'a sadii ta'a. Waa'ee bishaanii kanarratti hojjetti ji'oota kana keessatti jechuudha jijjiirama kan argite suuqii garuu ture kara waggaa 3 kara 4 jechuudha suuqii erga hojjechuu jalqabde suuqii sanii jijjiirama ittiin fiddii wantoota mana keessaa qofaadha kan ittiin fayyadamtu meeshaa ittiin fiddii ittiin deebisti garuu amma kara bishaan kanaa dhufnaan baay'ee jijjiirama guddaa ittiin fiddeetti jechuudha hukubii guddaa ittiin seentee akkasuma meeshaalee mana keessaa ittiin fooyyaa guddaa ittiin argisiistee jirti. Kun informationii guddaadha hojii keessan irratti isiniin jechuun jaaladha. Hordoftoonni chaayinaa Raayyaantu Asallaa anuuyyuu hawwiin qaba jechuudha. Yeroo bishaan naannoo ishiirraa dhumu hoggana bira jiraata ni waraaban jedhee anuu fuulduratti xiqqoo bootaan kiyya mijataa kan hin taane maali ani biqiltuu adda addaatiidhaan bootaa qabee jira. Baay'inaanii kara tokkoon immoo horiitu qabee jira. Garuu haala mijeessee fuulduratti nayyaala dheetan yaala jechuudha yaada kooti. Sababbiin isaa bishaan amma gannaadha yeroo kana. Torbeen lama guutuu bishaan dhabne jechuudha ganna kana. Gannuma kana keessa achii buune ani baay'ee bishaan qulqulleessituun fayyadama. Achumaa bishaan waraabeen bishaan qulqulleessituu keessa naqadde ittiin fayyadama jechuudha. Bishaan baay'ee naannoo bishaan barbaachisutti daldala guddaa biizinasii guddaadha. Isiniin jechuufani egaa kara firiijiitti hoggaan darbee firiijii 25,000 bitte bareedduu firiijii akkuma argaa jirtan kanaadha jechuudha. Meeshaalee baay'ee qabdi fakkeenyaaf ishiin kara olaan kan hojiiti kaayii akkuma isinitti hime suuqiidhaaf fidde waan ta'eef kara olaanutti isa jallaatti wantoota adda addaa baay'ee shidhaa qaba jechuudha. Baay'ee shidhaa qaba kara dakaanutti laslaasawwan dirdirii sadii naqxee baay'ee ishii fayyada guddaadha. Mana keessanii baay'ee isin gahaadha jechuudha firiijiin kun. Manaaf baay'ee gahaadha bakka. Kanaa olumaan tokkoyyuu fayyadu bootaa fixuudhaan alaa isiniin jechuun jaaladha. Firiijii kana bitachuu ni dandeessanii warroonni bitachuu barbaadan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka informationii haaraa waggaan nagahee qabadheen kara keessan dhufa. Egaa ka ani Ayyaantuu Asallaati. Kan turtii sifaana godhe isiniin jechuun jaaladha. Warroonni afaana turtan ganaa fuulduratti Ayyaantuun maal hojjettee erga galtee jalqabdee bu'aa maalii buuste kan jedhullee walumaan ilaalle jechuudha fuulduratti erguun naqina warroonni haarawaa taatan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya ta'ati jabina dubartii maal akka ta'e dubartii keessattuyyuu nuti yeroo baay'ee maal nuun jedhu biyya arabaatti hoggaa galtee dandeessee hojjettu akkas taatee maaloo taatee bashitanyaa taatee galtee waan akkasiitti jechuudha maqaan nuti biyyatti qabnu hatta
gaa'ilaa fi baay'ee akka sodaatanii gahan nama muraasa nama tokko lamaadha akka miidiyaa irratti haasa'an kan isinitti fakkaatin jechuudha warri biyya keessa jiru dhugaan isin jira sababbiin isaa xaarii hin dandeessu waan akkasii waan jedhaniif jechuudha garuu mooyyuu jabinni keenya maal akka ta'e nuti rakkinas obsas wantoota adda addaa barannee gallee jirra biyya ormaa keessatti jechuudha garuu jireenya keenya akkamiin akka qabneetoo jirru jabina nuuf ta'a anaaf ta'a isiniif ta'a jedhee wantoota baay'ee fuulduratti qabadhee karaa keessan dhufu baay'ee jira isiniin jechuun jaaladhaa hagasitti turtiin afaan godhaa baay'een isin jaaladha baay'ee isin kabajaa na jaalattanii na kabajanii chaayinaala kana waan hordoftaniif hedduu tokko galatoomaa isiniin jedhaa haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay'ee.